Kam nagaa jirtu akkuma beekamu waan kan barnoota irratti kennu waa'ee fayyaa guddina daa'immanii akkasumas immoo sirna nyaataa daa'immanii irrattidha. Kanneen chaanalii kanaaf kanaan dura maatiin ta'in sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Warri maatii taatan immoo hordofuu keessaaf galatooma. Akkasumas immoo viidiyoota adda addaa kanneen gadhiisuu yoo isintti tole ta'e laayik godhaa. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jala naa kaa'a. Amma kan hin qabadhee jiru daa'immaniif qaama sukkuumuun faayidaa maalii qaba? Akkasumas immoo yeroo qaama sukkuumnu maal gochuu qabna? Umurii kamii kaasnee qaama sukkuumuu qabna kan jedhu irratti yookaan waa'ee dhimma beebii maasaaj kan jedhu irratti barnoota isinii qabadhee jira. Hanga dhumaatti na hordofaa. Daa'immaniif qaama sukkuumuun faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa warreen gurguddaa ilaalle inni jalqabaa tokko walitti dhufeenya maatii fi daa'imaa ni cimsa. It bring you and your little one together. Walitti dhufeenya daa'imnii fi haati qaban yookaan daa'imnii fi abbaan qaban walitti dhufeenya isaanii cimsa jechuudha. Maaliif yeroo qaama sukkuuman ija keessa ilaalaa, itti haasofsiisaa, itti dubbataa sukkuumuuf waan ta'eef walitti dhufeenya isaanii ni cimsa jechuudha. Inni lammaffaan daa'imni sun akka jaallatamuu fi kunuunsa argataa akka jiru itti dhaga'ama jechuudha. Daa'imman ijoollummaa isaaniitti waan beekan akka jedhamu osoo hin ta'in yeroo qaamni sukkuumamuuf akka kunuunsa argataa jiran akka jaalalli kennamaafii jiru akka namni keer isaan godhu isaan bira jiru ni beeku ni hubatu jechuudha. Kanaaf ni jaallatu yeroo maatiin qaama isaanii sukkuumaniif. Kanaaf daa'imman immoo jaalala akka argataa jiran beeku taanaan itti dhaga'amaa jira taanaan qaama isaanii akka riilaaksii ta'an akka gammadoo ta'an isaan taasisa jechuudha. Akkasumas immoo akka riilaaksii ta'an waan taasisuuf hirriba nagaa fi boqonnaa qabu akka rafan taasisuuf gargaara. Jecha riilaaksii jettu kana guutummaatti afaan oromoon bakka buusuu hin dandeenye tasgabbaa'anii boqonnaa argatanii akka isaan rafan ni taasisa jechuudha daa'immaniif qaama sukkuumuun. Inni gara biraan dhukkubbii yeroo ilkaan biqilchuu isaanitti dhaga'amu hir'isuuf ni gargaara. Daa'imman yeroo ilkaan biqilchuu jedhanii dhukkubbii waan itti dhaga'amuuf ilkaan isaa naannoo ilkaan biqiluuf jettu sun inni riguu, gororri ni baay'ataa, fedhii nyaataa dhabuu danda'u. Bobbaan isaanii xiqqoo qallachuu danda'a. Kanaaf diskomfortii qabu jechuudha. Xiqqoo dhukkubbii itti dhaga'ama jechuudha yookaan biqilchan. Yeroo kana daa'immaniif maasaajii kennu xiqqoo akka dhukkubbiin sun itti furu taasisa jechuudha. Akkasumas immoo daa'imman yeroo malee dhalatan yoo jiraatan guddinni qaamaa yookaan ulfaatinni qaamaa akka dafee dabalu taasisa. Daa'imman yeroo malee dhalatan kiiloon isaanii yeroo dhalatan xiqqoodha. Daa'imman akkasiif immoo ofitti qabanii keessumaatii kaangaaruu maazirkees kan jedhamu jira. Laphee ofiirra ciibsanii ofirratti xiqqoo sukkuumuun akka isaan dafanii ulfaatina ga'aa argatan akka isaan qaamni isaanii dafee guddatu taasisa jechuudha. Dabalataanis daa'imman galgala hiixachuun akka waan garaa ciniinaa qabanitti fakkaachuun hedduu bo'an jiru yookaan infaantaayil alkoolii kan jedhamu hedduu hiixachuun amala dhabuun kan galgala bo'an warra kanaaf galgala maasaajiin ta'e yookaan suuta qaama isaanii sukkuumneef amalli akkasii kun baay'ee irrata jedhamee yaadama. Kana malees qaama daa'immanii of eeggannoon sukkuumuun fayyummaa sirna dhiigaa fi sirna nyaata bulleessuu si'eessuuf ni gargaara. It stimulates circulatory and digestive system. Sirna fayyummaa dhiigaa, fayyummaa akkasumas immoo fayyummaa soorata bulleessuu yookaan digestion jedhamu kana ni si'eessa. Nageenya isaaniifis gaariidha jechuudha. Kanaafuu gogiinsi garaa akkasumas immoo garaa ciniinaa daa'immanii hir'isuuf ni fayyada. Akkasumas fooyyessuufis ni fayyada yoo kanaan dura qabu ta'e. Akkasumas immoo akka garaachaaf marrummaan isaaniirra qilleensi hin baay'anne waan taasisuuf daa'imman yeroo hedduu bunu gaafatanii rakkisan warra akkasiif xinnoo furmaatanii fida jechuudha daa'imman qaama isaanii sukkuumuun. Kun akkuma suuraa irratti argaa jirtanii yeroo daa'imman sukkuumnu suuta sukkuumuu akka qabnuu fi eessa isaanii akka sukkuumuu qabnu kan suuraan agarsiisudha. Umurii kamirraa eegallee daa'immaniif qaama sukkuumuu qabna akkasumas immoo haala kamiin sukkuumuu qabna jennee yoo ilaalle tokko dhalatanii torban jalqabaa osoo hin sukkuumin qaama isaanii qaqqabuun gahaadha. Dirqama sukkuumuu hin qabnu qaama isaanii kana mataa isaanii miila isaanii kana yoo qaqqabnee fi akka sukkuumuutti lakkaawama jechuudha. Kanaaf torban jalqabaa sukkuumuun hin barbaachisu qaama isaanii qaqqabuunii fi gahaadha jechuudha.
Umurii torban tokko booda garuu of eeggannoon suuta jennee haala armaan gadiin sukkuumuu eegaluu ni dandeenya. Garuu wantoonni guutamuu qaban jiru. Inni jalqabaa erga harma hodhanii daqiiqaa 45 booda ta'uu qaba. Immediately akka harma hodhanii ta'uu hin qabu, akka aannan dhuganii ta'uu hin qabu. Xiqqoo eeguu qabna jechuudha. Daqiiqaa 15 tursiisnee sana booda kan maasaajii yookaan sukkuumuu fi jalqabuu qabna. Inni lammaffaan yeroo isaan tasgabbaa'an ta'uu qaba. Yeroo daa'imman amala dhaban ta'uu hin qabu. Yeroo isaan tasgabbaa'an yookaan kalmende alert yeroo isaan ta'an qaama isaanii mataa irraa gadi suuta sukkuumuuniif gaariidha. Mataa irraa eegallee harka isaanii, laphee isaanii kanarra garaa isaanii, dugda isaanii akkasitti jennee gad deemnee deemuu gaariidha jechuudha. Akkasumas immoo bakki nuti itti sukkuumnu daree nuti keessa jiru kan hin qorrine ta'uu qaba. Daa'imman yeroo sukkuumnu qaama isaanii duwwaa uffata irraa baasneeti. Kanaaf ruumiin sun yookaan dareen sun warmi kan ta'e ta'uu qaba jechuudha. Kan hin qorrine ta'uu qaba. Akkasumas immoo sireerra sirreessinii ciibsuun ija keessa ilaalaa ta'uu qaba. Daa'imni sunis yeroo namni sukkuumuuf suni yeroo sana nama sana ija keessa ilaalaa ta'uu qaba jechuudha kan sukkuumuuf. Akkasumas sagalee fi mallattoon haasofsiisaa ta'uu qaba. Callimannee afaan keenya qabannee callisnee osoo hin ta'in jecha tokko tokkotti dubbataa akka waan isaan dhaga'anitti maqaa waamaa haasofsiisaa waa ta'e jedha mallattoo ijaanis haa ta'u waan biraan haasofsiisaa ta'uu qaba jechuudha yeroo daa'immanis sukkuumu. Akkasumas immoo dibata qaama daa'imaaf ta'u xiqqoo fayyadamuun barbaachisaadha. Maaliif akka gogaa sukkuumee xiqqoo diskomfortii itti dhaga'amuu danda'a. Kanaaf dibata xiqqoo mucucaa'essu kan lallaafisu xiqqoo dibuuniif gaariidha jechuudha yeroo sukkuumu. Kun immoo dibata qaama daa'imaaf jedhee qophaa'ee ta'uu qaba jechuudha. Akkasumas immoo bakka sagaleen hin baay'annetti guyyaatti al tokko yookaan torbanitti al sadii gahaadha. Guyyaatti al tokko yookaan immoo guyyaa tokko dabarsinee guyyaa lammaffaatti qaama isaanii yoo sukkuumniif gaariidha. Akkasumas immoo sagaleen yoo baay'ate daa'imman hin jaallatan yeroo qaamni isaanii sukkuumu. Akkasumas yookaan ganama yookaan galgala ta'uu qaba. Ganama fakkeenyaaf erga ifa aduutti baasnee booda osoo waan deebiin ifa aduutti baafnaa ifa aduu erga caamaa aduu kan qaammatanii argatanii booda qaama dhiqnee yeroo deebisnu waa dibuudhaan yoo qaama isaanii sukkuumne gaariidha. Akkasumas immoo galgala yeroo raffisuuf jennu osoo ta'es ni filatama. Keessumaa daa'imman halkan galgala hiixatanii boo'uu rakkisan yoo ta'e galgala yoo ta'e akkasuma hirriba nagaa rafan ni taasisa. Kanaan ala garuu ganamas yookaan galgalas kennuufii ni dandeenya jechuudha. Inni gara biraan suuta eegaluu qabna. Ariitiidhaan sukkuumuu qabnu jechuudha. Yeroo ariitii dhimma ta'eef ariifannu qaama daa'immanii sukkuumuu yaaduu hin qabnu jechuudha. Suuta tasgabboofnee mataa isaanii irraa gadi suuta sukkuumaa yeroo fudhannee yeroo daa'imni tasgabbaayu suuta eegaluun hanga daa'imni jaallatetti hanga daqiiqaa 15 hanga daqiiqaa 20tti qaama sukkuumuu kan jedhamu hin jiru. Hanga nutti toletti hanga daa'imnis itti gammadee jiru ta'etti daqiiqaa amma barbaanne sukkuumuu dandeenya jechuudha mataa irraa eegallee hanga gadiitti. Akkasumas immoo dabalataanis daa'imni kan jaallatu yoo ta'e yookaan yoo itti tolee jira ta'e garaan ciisuunis dugda irra sukkuumuunis gaariidha jechuudha. Kanaaf faayidaa armaan olii qaba. Akkasumas immoo yeroo sukkuumu maal akka gochuu qabnu akka kanaatti jira. Gaaffii yoo qabaattan waa'ee kana ilaalchisuudhaan koomentii jala naa kaa'aa. Akkasumas immoo namoonni kanaan dura chaanelii kana sabiskiraayib godhin sabiskiraayib godhaa. Warri kaan hiriyoota keessan affeeraa barnoota hedduu gara fuulduraatti hedduun isinii qabadhee jira waa'ee fayyaa daa'immanii, waa'ee sirna soorata daa'immanii yookaan guddina daa'immanii na hordofaa. Galatoomaa.